Oromiyaa lafuma Oromummaan nafuma yaaduma qawweetumu dhumi jaanin dhumu barra waan qabu waliin qaba waan dhabu waliin dhaba kana yaantummaa qabu hin eegina hin cabu barra gaafa guulaa nu guulchisa gaafa duulaa nu duulchisa waan galgala abbaa eeggatu yoo beekkatan guyyaan beekkatu goonni diinaan girree bu'a gaafa xiiqii sabaaf du'a gaafa roorro ilmi dhiiraa gaafa xiiqii ilmi dhiiraa xiyyaara qabsoo keenya hayyootatu bararse beenzinni isaa dhiigaa bongubee lafeetti cabse mul'is gadaa Mustafaa Harawee qabsoo sirbaa fi dhukaasa qawwee eebbisaaf usmaayyoo hirmiin ba'ame bakka laaf jireenyaa iyyaan dhabame biddeen lafee daadhii baaburatti daaksifame ittoo foona caalu hundeessattiin godhame hin nyaannu jiraan du'aan oodee nuti hima baafanna gumaa koodee waleen ormaa sirna ofiif kaatti dhalee maalimaa wajjin kaatti. Dama farda ajanyati yago tako kanana kumambati dama farda ajanyati yago tako kanana kumambati shashi kallo kadada gini kesa yago tako dukeni jifumbara kana esa shashi kallo kadada gini kesa yago tako dukeni jifumbara kana esa yesa ko manuola yesa ko sanyada Kaniban nöji nagan maabichi. Amin. Barakana barabirra dukana kesa ifati nubase ifa nagan waagun. Amin. Kenya kabaran waagun. Ibe biya Kenya makarasa jurukana nakorichi dabame wang sehingga jadi nurra akam. Biya atiksu. Mata Kenya Jimsa kecha sene to bayya dabe naga dabe kan yele gona wangi arka saati kabe fala barbadu yegenya biya naga hago rabbi sawa siapa yang gana bulan late bona bukan berarti siaga lagi wani kira kite walu agar kite siaga lagi jawab aja ganna wantu nam juam bagi kita dapat ribuan nanti ya juga kita dapat ribuan dararan ani kini nugesi dasi pagalat ani darari kana muka mana kali nyunyan ebis jawab aja bagi kana nurah tapi ati ni adret kan kana budif siagalat jabib sa awalitinu egg ada filmulitinu egg mati kenya nu egg baraka na baranagan gudi galat manu Ashambari ashadu
Gobe malo gobsa male gormi adu Gobe malo si male amirayadu Gobe malo gobakula batulam Gobe malo biribiratan adulay Gobe malo irretigedi abirram Gobe malo badala garu majram Gobe malo irana warga gileda Gobe malo ya batura lezreram Asas robe asam asas kumaroba wani barana Asas robe asam asas kumaroba wani barana Asase, asase, rabari, asase, afairasa, asase, inusingesa, asase, giramanyo, asase, ababarderi, asase, opsialafo, asase, esegobeni, asase, ilafaditi, asase, itambariti, asase. Sila kamadi kotta kotta rapuzi nuskine mara kotta Sila kamadi kotta kotta rapuzi nuskine mara kotta Ya bole koda gage samaya raptare Ya bole koya goda siwaya raptare Napole kodarga geta biju raptare Napole koya gota sabulchu raptare Napole goro aniga maji raptare Napole koya dedu gomani raptare Napole komo bila lambetu raptare Napole komas kendi gorade raptare Komen didare raptare Komen didare Komen raptare dukkana taate rumah algoona
Dargaggo garanattas kottaa malee Teddy. Kubatanaan daaraa qabatu. Daaraa qabatanii lubboof tuqanii lammaffaa immoo diina keenya daaraa godhii nurraa kaase nurraa balleessi biyya keenya nagaa godhu. Jedhanii amma ittuma fakkeessineeti akkana goonee lubbuudhaan fuunee yaawaa diina keenya daaraa godhu afuufi nurraa balleessi bubbeetti bubbisi nurraa balleessi. Uleedhaan godhu ture maal jedhu uleedhaan inni tokko iyyuu waan ta'e uleedhaan Yaawaa diina kee Oromoo qe'ee keenya irraa balleessi. Yaawaa diina Oromoo bubbee godhii balleessi biyya keenya biyya nagaa darabee walii galchuun barbaachisu. jedha arguun takka. Quba xinnoodhaan
Aadaan naannoo garaagara ta'uu danda'a. Garuu isuma waliigalaa wal hubachiisuu akkaataa itti dandeenyu irratti sagantaan kun kan gaggeeffamu. Baattee Oromiyaa baattee bifa gara biraa qabaachuu danda'a. Lixatti yookaan giddu galeessatti bifa gara biraa qabaachuu danda'a. Garuu yaadni isaa waliigalumatti maal akka fakkaatu hubattanii dhaloonni har'aa kun boriitu sagantaa kan akkamii akka gaggeessitan nuti hubannoo akka argatan. Kanaafuu sagantaa qofaa keenyaa maraawwateera. Yeroo viidiyoo kan illee jiru. Nyaachuu, dhuguu, sorbuu, taphachuu dhaqa. Kanaaf sagantaan eegamu jiru. Sagantaan boru iddoo irreechatti wanni adda addaan jira. Barnoonni jiraachuu waan irreechaa waan atiitee waa'ee siiqqee waa'ee gadaa kana barnoota gabaabaa walitti himuu waan dandeenyuufi. Dhiitaatti jabeessi. Gosinaayyoo fa'aa keessummaa qabatanii isaanis immoo keessummaa ta'anii bilisoota irraa aseesee godaananii warra aadaa Maccaaf Tuulamaa keessatti tiksee koree giddugalaa Maccaaf Tuulamaatii aadaa sun tiksanii har'as hin dadhabne barsiisaa jiru bakkaa bakkatti godaanaa jiru maatii baatanii isaanis immoo kabaja akka ta'u hubannoo keenya aadaatti guddanne irraanfatteerallee waa jajjenne akkam ni deemsisa. Obbo Sintaayyoon hammam ga'u? Goomattuun isaanii hammam geessu? Obbo Laggasaan hammam ga'u? Goomattuun isaanii hammam geessu? Obbo Girmaan hammam ga'u? Goomattuun isaanii hammam geessu? Haati Malkaa hammam ga'u? Goomattuun isaanii hammam geessu? Qeerroon Daalaas hammam ga'u? Goomattuun qeerroon Daalaas hammam geessu? Boke maya, boke malka waya, boke girma waya, boke ndayo ya, boke donu waya, boke lafaditi, bishambasi, dinadibi, biyabasi, boke yosamota, boke maya, jallu mulu, boke dafasora, boke maya, boke Yo
warri qeerroo qarree baga jiraattan abdiin keenya isinii abdiin biyya keessaniitis isinii warri boru ta'us isinii warri reebee qabuu danda'u ari'ee qabuu danda'u warri iddoo qabatee immoo diinan lolus isinii gawaan isinaa gargaaru aadaan tuni yaa jarana aadaan tuni akka laayyattii nuti dhufte awwaala keessaa baate dhiiga uummata oromootiin deebitee laliftee waan bal'aa buru haasofnaa waanuma xinnoon isinitti hima waggaa irreecha arsadii deemnu dhaloota akka keessanii kana irreecha sanirratti hirmaachaa ture warri nu jibban warri nu jaalatan maal godhaa turre mee bakka tokko dhaqaatii waanuma nuun jedhanii akka nama nu abaaru fakkaatati waan jarri sun jedhu nu gaafadha innee ijoollee facaasaa turre maal jedhan jarri sun jarra san waggaa jedhu hin beektu እኛ ስንት ዓመት ቆፍረን የቀበርነው ሰይጣን እንደ ቮልካኖ ፈንድቶ ወጣ። እዚህ ገሌ ዋኝ ስንት ዓመት የቀበርነው ሰይጣን ብሬች ሰይጣን ነው ሳምብረት እንደ ቮልካኖ ፈንድቶ ወጣ። ኡጋን ሲት መረት ከጅባን ነው akkasumun jedhaniitis sadarkaa har'a irra geenye kana geenye gara fuulduraatis immoo hin geenye yoo biyya keenya dhuunfan kana caalaa kabajnaa kana caalaa bareena biyya keenyatti as biyya ormaatitti himu kanaaf warri ayyaana kabajuu dhuftanii warri harka keessanitti waa hunda qabattanii dhuftanii nagaa ta'a harki keessa fayyaa haa ta'u maatiin keessa fayyaa haa ta'u biyyattis maatii keenya Oromoo maraa waaqni nagaa haa kennu mirga isaa haa gonfatu wal dhaggeeffadhaa wal kabajaa waliin hin goomatinaa Oromoo fira biraa hin qabu Oromoo wal malee homaa hin qabu booreen ammaatuni booree Oromummaati malee anamantii kamiyyuu moti kana akka qalbii keessatti qabatta amantiin nurraa bareedu gaafa garbummaa jalaa baanee biyya keenya dhuunfan garbi waanuma warri gooftaa warri isa bite sun itti fayyadata malee waan ofiitii ittiin bareeduu hin firoo nagartan kan irreecha dhaquu hin dandeenye kan jedhanii karra shananuu finfinneetti cufanii Oromoo handhoowwaa jiran waan qawween nama gootus laala biyya keenya qawweedhaan namni biyyi keenya maal hin deebi maalin deebi qeerroo qawwee kan deebi malee taa'anii gaaddisa taa'anii minjaala marsanii taa'anii wanti irratti haasa'anii too murteeffatan hin jiru oduma ta'ee warra humna walgita qabutu wajjin taa'ee haasa'uu danda'a kanaaf itti yaadaa nagaa isin haa kennu rabbi nagaan mana keessanitti galaa borus immoo irreecha milkii akka nu waaqa kadhannaa waaqa waggaa kadhannu immoo ummata keenya addunyaa kana dhibee lamatu nu keessa dhibee sadi malee annu Oromiyaa keessa jiru dhibee guddaan dhibee nu miidhu
an kiiloo afuritti galisan koronaan addunyaan walii hidhannays an kophaa keenya wajjin rakkannu garuu dhibee warra nafxanyaa nutti fidan dhibee gantoonni keenya nutti fidan dhibee OPDO nutti fidan maqaa geeddaratanii isaan nutti fidan dhibee kana akkuma duratti dubbatame qawweedhaan ofirraa baafna malee qoricha biraan qabu qorichi saara saasa kanaaf boru sirriitti bal'inaan haasofnaa nagaataa warri kana qopheeches waan ilmoo isaanii ijoollee isaaniitiif fayyaa haa kennu hoggaadhaan isaa haa jiraachisu umurii isaanii nu haa dheerechuu isinis immoo waan kana agartanii akka dhaaltanii dhalootatti dabarsitan isin haa godhu ummanni aadaa hin qabne tokko hin jiru jechuu hin danda'amu ummanni tokko aadaa isaati jireenyi isaa afaan isaati jireenyi isaa eenyummaan isaa amma daalamu kana agartanii itti guddiftanii fooyyessitanii biyya keessatti biyya alagaa waliin ta'in akka kabajnu waan inni waa gargaaru waan inni naa hojjetu taphadhaa hunduu guute sirbaa yoo qabsaan hin gaddu gammachuu fi gadda jidduu waan jiruufi gammachuu irra caala qabsaa yoo qawwee qabachuu baattan irra qabsaa'u raftanii bultan sammuun keessan boqonnaan argatu waan biyya keessas ta'aa jiru isaanii agartu kanaaf waaqni mirga keenya nu haa deebisu nu haa gargaaru barri kuni bara hinjifannoo barra ummanni keenya harka wal qabatee diina ofirraa itti bubbisee ofirraa kaasu akka galaanaa irra garagaree isaan liqimsu abdii qabnaa boru nageenyi walitti nu haa fidu isinis jiraadhaa fayyaa ta'a nagaa ta'a nuu jiraadhaa hoggaadhaan urnee isin hin dhabin galatooma nagaa hin du'a. Ani sammata ini gawatinno jechuu barbaada. Malkaan kuni malkaa quufaa, malkaa gabbinaa, malkaa nageenyaa, malkaa waliigaltee waaqayyoon qabatu. Warri mana guutuudhaan nu eegdanii guutuu keessan waaqayyoo isiniif tiksu. Kan irratti rabbitti isiniif guutu. Kan irratti warri qooda fudhatan hundumtuu gumaacha warri sagantaa kanaaf nu gumaachitan obbo Hibboo, obbo Kidaanee warri kaanis gumaacha keessan malkaan kun isiniif sooratu akkuma nu sooranne bakka isinii kan qabdan irraa hir'istanii nu gumaachitanii waaqni Oromoo isiniif guutu. Ijoolleen dargaggoonni har'aa biyya keenya keessatti biyya abbaa keenyaa keessatti Oromoonni mirga dhabanii biyya ormaa keessatti warri aadaa kana deebistanii ijaaruudhaaf guddisuudhaaf alagaatti beeksisuudhaaf warri yaalii gootan hundumtuu ijarraa hafaa jechi hamaan isin hin argin boriitu bakka nu amma jirru kana dhaabbattanii warra eebbistan isin taasisu. Keessumaa ijoolleen bistanii wal waamtanii dhuftanii baay'een isin galateeffadha. Rakkina Oromootii fi waa baay'ee jenna. Rakkoon keenya inni guddaan waa'ee tokkummaa dhabudha. Tokko taanaan qawwee taankii kan nu barbaachisu miti. Diinonni Oromoo gaafa tokkummaa Oromoo mirkaneeffatanii hundumtuu boolla jaraatti galu akkuma warra biyya biraatti galan. Har'a garuu faffaca'uu keenya afaan adda addaa haasa'uu keenya dhaga'uudhaan finfinneedhuma keessallee akka hin galle gochaa jiru. Har'a ilmaan Oromoo baalixaa kaabaa kibbaa ayyaana nuyi biyya ormaatti kun akkanatti dhiichisnee geggeessaa jirru Oromiyaa irratti kabajuudhaaf mirga dhabaniitiif har'a bakka adda addaatti sagantaa malee hoteela keessatti inni kaan mana hidhaatti dararamaa jira. Kun immoo lafa biyya bilisa ta'e keessa warra jirruuf booree. Garuu warri har'a bakka kanatti argamne booree sana keessaa warra baane bakka gamman qabeenya keenyaanis yeroo keenyaanis bakka kanatti argamuun booree sila nurra ga'uu danda'u sanarraa of bilisoomsineerra waan goone. Bilisummaan dura sammuu ofiirraa hin baay'e.
gaafa of bilisoomsine gara maatii keenyaatti gara ollaa keenyaatti deemna. Tokko garuu bilisummaa kompiitara irratti dhuunfaarsa. Tokko bilisummaa waltajjii talaba maayikeela qabatu dhuunfaarsaa. Ofii garuu hin bilisoomu. Of hin kennine dur. Bakka kanatti maatiin horii amma kana baasanii kana gochuun jira irraa afee miti. Horii qoosaa miti kanatti kan ba'u. Of kennaniiti. Nuuf saba keenyaaf nuyi dura habuunuu jedhaniiti. Doolaara ishee lakkaa'uun salphaadha. Irra gadi ta'anii hojjechuudhaaf garuu warra hojjetan beeka. Haati malkaa, abbaan malkaa, waaqayyo malkaa kana basina bulchu, hamaa isinirraa haa qabu. Waaqni Oromoo immoo egaa isinirraa barannee warra kaanis isinirraa baratanii boriitu Oromummaa keenya warra dagaagsinu taasisu dura nuufuu keessanii fi waaqayyoo hamaa hamtuu isinirraa qabee warra boriif immoo ijoolleen keessan immoo bakka keessan qabatanii nuyi har'a ittiin dhalanne waan kana itti guddanne malee hundumti keenya iyyuu bultiidhaan baraa dhufne homaa haati keenya abbaan keenya waan kana geggeessan hunde ijoolleen keessan kan isinirraa baratanii saba jalaatiif dhaabbatanuu waaqayyo isiniif taasisu. Dhukkubni baranaa rakkisaa ta'e kunis waaqayyoon waa baraaru. Hamtuu hamattuu biyya keenya irratti duules rabbi nurraa haa geggeessu. Silaa sagantaa akkanaa irratti hin abaarru. Kan wal geenyuuf eebbaa fi waaqa keenya galateeffachuudhaaf. Waaqayyo gaarii nuu godhe sanaaf galata galchuudhaaf kaayyoon irreessaa inni guddaa. Garuu rakkina biyya keenya irratti gaggeeffamaa jirurraa kan ka'e seera irreessaa darbinee waa'ee hamtuu hamattuu biyya keenya irraa kaasii keessa galuun dirqama nutti ta'e. Waa'een dhukkubaa addunyaa kana jeeqaa jiru waan nu ilaallatuudhaaf waa'ee rakkinaa sana haasofna malee sagantaan ayyaana irreessaa galateeffachuu gammachuudhaa fi gammachuu keenya kana waaqayyo bara dhufu immoo kana caalchisee walitti nu adachaasu. Ijoolleen mistan egaa daalaas kun akka kanaan nu keessummeessaniif egaa maal jedhama gaa maal fudhatanii akka galfatu beekan. Garuu ammanuma iyyuu isin of biraa nagaareera naa eebbisaa ijoollee Gobe malo gol samale gorminadu Gobe malo simale amirayadu Gobe malo kabakula batulam Gobe malo kiri biratana dulai. Gobe malo ireti gedi abiram. Gobe malo badala garu majiram. Gobe malo irana warga gileda. Gobe malo ya batura la ziraram. Asa asa gobe asa
Asas kumaroba wani barana Asas robe asas kumaroba wani barana milkaa'ina sagantaa kanaatiif yaada kan jalqaba burqisiisan obbo Sintaayoodha. Bilbilaan na gaafatanii ani miira sammuu keessa yeroo sun waa'ee koobidii waan jiruuf bara baranaa irreechi ni kabajama kan jedhu na keessan turre. Adeemsa biyya keessa jiruu fi as jiru wal unsiisuun naanaa isaanii yaada isaanii qapheen qeerroo daalaasitti yaada sun dhiyeesse. Yaada isaan dhiyeessan kan ammoo qeerroon daalaas gammachuun simatee koree ijaaree qeerroon daalaas hojii kanatti bobba'ee warra yaada burqisiisan irraa qabee amma koree kanaatti galata guddaa keessi kooni qabaa haa galatoomanii. Obbo Sintaayyoo wal baruun keenya bara 2014 abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatoonnaa Ameerikaa daawwachuu dhufan. Miirri Oromummaa kun waan nu keessa jiruuf aadaa adda addaatti hirmaachuu barbaannaa hubannoon gabbataan hin jiru. Akka Macaaftuu Lamaatti innaa biyya jirru Finfinneetti amma tokko waan jira. Irreecha kanas imma deemama garuu hubannoon hin jiru. Sanirraa hirkoo boosharaa maal wayyaa waan akkanaa jennaan kallattii lakkoofsa obbo Sintaayyoo naqanii isaan itti akkam bilbilee bareedu na godhanii isaan kallattii irra nu buusanii akkuma bara kanaa kana nama gurmeessanii achirraa dhufanii asitti waliin irreecha kabajnee irreechi bara suni daalaasitti bu'uureffame 2014. Guyyaa irraa dargaggoonni as jiran immoo qeerroon as jiran hubannoo Oromummaas ni qabu, dammaqina cimaas ni qabu, miira hojiis ni qabu. Waaqayyo akkanumatti isaan haa cimsu. Warri Hiwustan irraa lafa manaa kuttanii dhuftan qeerroo qarreen marti keessanuu galata guddaa qabdu. Galanni keessan bilisummaa ta'u jecha. Oromoon martuu asitti argamnee obbo Laggasaa Deetii maqaan isin beeka. Akka Macaaftuu Lamatti qaamaan isin hin beeku. Warreen yeroo san akka har'aa miidiyaanis hubannoo adda addaanis barnootaanis afaan ofii barachuu yeroo hin jirre namoonni yeroo sun qaroo ta'anii dammaqan jechaan ibsuun nama dhibaa. Isin warra ija Oromooti. Warreen akkanaa kun immoo asitti nu gidduutti argamtanii maanguddoonni Macaaftuu Lamaa nu gidduutti argamtanii gochuuf nuti ayyaantuudha. Marsaa lamaaf isin argachuu keenyaaf ulfaadhaa horaa bulaa marti keessanuu warri hirmaattan maqaa namaa tokko tokkoon kaasee dubbachuun natti ulfaata. Akka qoodessaas ta'a jedhee yaada. Hirkoo yeroo bal'aa nama waa'ee Oromootiif iddoo maratti maallaqaan yaadaan kallattii kamiinuu nama of hin qusanne naman akka ijaatti ilaalu keessaa nam tokko. Ani Oromummaatti miira Oromoon qaba malee hubannoo Oromoon qabu namni Oromummaa na barsiise kallattii siyaasaan Girmaa Raggaasaati obboleessaa Haayiluu Raggaasaati. Humna qabuun beekumsa qabuun akka keenya afaan hin dubbatu malee keessisaa cimina Oromummaa nama gabbataadha. Haati isaanii foolii gorbaannaa dubbatan marti keessanuu YouTube irraa arguu dandeessu. Ijoollummaan nama ati eegalee yeroo Haayiluunfaa
jaraataa isaa birruufaa jiranni jedhanii nama mana fincaanitti miidhamee achi guddatee sana ta'uun gadhiisin ammarraatti cichee warra biyyatti taphatee Jawaar Faamilidhaatti darbate kun kan isaan barsiisanii baasanidha. Yeroo Mangistuu Haayilemaariyaam jalqabaa fi ogummaa girmaanfaatti eebbifaman warri badhaasee kenne isaanii hammarraa nama hiyyeessa godoo tokko hin qabne girmaan biyyaa. Warri isaan barsiisanitti warra garuu addunyaa bittee fooqii ijaartee abbaa fedhee dhiitee abbaa fedhanii gooti. Qabsoon gadadoof qe'ee balleessaa qe'ee warra isaaniis immoo akkuma haati isaaniif walii gurbaa dubbatan yeroo dargiitti qabee kabadee ilma isaaniitti dhabanii qe'ee badee hammarraatti cichee immoo asitti abbaa malkaa ta'ee malkaa fudhatee qe'ee isaatti deebinee biyyaan baasta'u qe'een achi bu'uurri isaa badus asitti abbaa malkaa ta'ee asiin nu ga'uu isaatiif Waaqayyo ulfina nuu kenneef borus ittaanis ulfina isaaniif haa kennu horaa bula. Kan akka keetiin nu geessisi ta'eeti. Namni biraa yaada kennuu jiraannaan itti fayyadamu. Anis wanti nuti dubbachuu barbaada. Eessa akkan jalqabuun beeku nan dubbadha jedhee miti kan dhufe. Guyyaa itti gammanne keessaa Daalaas keessaa kun guyyaa tokko seenaa baay'ee waan nama tuttuqutu jira. Iddoo sana hin dhaqnu yoo jiraanne gaafa iddoo tokkotti dubbanna ta'a. Warri Houston yeroo baay'ee nu hedduutti argamtanii nu ulfeessitanii kabajaa nu kennitanii foolii Oromummaa, ulfina Oromummaa, kabaja Oromummaa yeroo hundumaa waan nu gootaniif galanni keessa baay'ee guddaadha. Keessaayyuu harmeen keenya dhugaa obboleettiin keenya nu ulfaatu nu jiraattu kun sintaayyuu galatooma. Obbo Laggasaa wajjiniin bara baay'ee dura wal beeknaa. Kanaan dura sasitti wal agarre irra Daalaasitti haalli itti wal agarre sun haala addaati. Nama keenyatu wal dubarsiise nama sasitti wal beeknu wajjini እንዳንተ ስለ ኦሮሞ ብዙ ጊዜ የምናገር ሰውዬ አለ ላስተዋውቅ ናንጀለኒ ወሩ መሳኒ ወጅኒ ኤርፎርሲ ከስ ዱር ሆጀተኒ ወረ ቢየት ወል ቤክኑዳ አመሞ ሀኑን ማጫለ ነማ ገመቺሱ biyya namaa keessa dhufne biyya hambaa keessa dhufne asitti tokko taane hanqabnu kana abaabileen keenya akaakileen keenya duudhaan keenya uumaan keenya kana jenne haftee keenyarraa hortee keenyarraa waan isaan qabatanii too deeman kana jarri kun they are moving library nuti library hin qabnu beektu argaa dhageettiidha waan Oromoo waan argee waan dhaga'e sana dabarsee namatti namni barreessu hin jiru. Kanaafi nuti baay'ee ayyaantumne irraa galata guddaa gashinaa fi warra kanaafi waan dhuftaniif waan kabajaa nutti toltaniif nu hedduutti waan argamtaniif galata guddaa qabdu. Keessaayyuu immoo qeerroon Daalaas isin adda kan biraa otoo tuqiin kan biran dabarre waa'ee kaasuu fi waa'ee girmaati. Hundumti keessaniyyuu ijaa fi gurra isaaniinis akkuma kidaanin jedhee irra deddeebi'uun narra jiru baga Waaqayyo isin jiraachise baga kana gootanii kana caalagaa ulfaadhaa jiraadhaa kabajaan Daalaasiif kennitaniif Waaqayyo mana keessanaa ulfeessu bara keessanaa ulfeessu
akkasumatti immoo wajjin wal du'aa jiraachisu kan man jechuu barbaade galatooma. Intana waan tokko ni gaafate. Maalan irraa fadhee haati manaa Obbo Taayyoo Walachi bara wayyaaniin nu hidhe bara afaan qawwee ture nuti hidhisaa ture mana hidhaatitti odoo homaan sodaatin odoo qabamtuu odoo doorsifamtuu hamma mana hidhaa sanii baanutti annu wajjin halkanii guyyaa hidhama gaafachuu asiliin odoo jiraatti ragaa guddaa taatitu nama addaati qabsoo Oromoo keessatti nama irraanfatamuu dhugaa waaqaa. Ani maalan barbaade amma beekaa waan ishiin taates an biraa naa galateeffadha hundumti keessanuu umurii dheeraa umurii guddaa kadhaafi nama kana sirriitti dubartii kana sirriitti beekaa haadha Oromootii haadha ijoollee Oromootii haadha qabsaa'otaati nama lubbuu ishii kenneetoo mana hidhaa sanitti odoon sodaatin odoon qaana'in hidhamaa gaafattee hidhamaan ishiin gaafachaa baate suni baay'een isaanii hiikamanii miilli faanni ishii faana milkiitii yeroo hundaa faana ishii faana milkii waan godhuufi kan wasinitti beekanii